keessummaa keenya irraa mee daawwattoota faana ol bari. Dur jabbii dura galaa maal jabanni loon dura galanii. Dur jabbii dura galaa maal jabanni loon dura galanii. Falata falatuma maaltu falataadha muka jenee. Halagaan halaguma maaltu halagaadha fira jenee. Halagaan halaguma maaltu halagaadha fira jenee maloo. Ani maqaan koo Weellisaa Toleeraa Ittisaa Gonfaan jedhama. Kanan dhaladhe godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ganda Dubbannaa Galoo jedhamutti jechuudha. Sirnoota darban keessatti yeroo baay'ee akka hidhamte odeeffanneerra. Kuni maaliif ta'e yeroo sanatti dorgomaa siyaasaa turte immoo aartiidhuma kanaan waanuma qabsoofteef kan hidhamaa turte? Ani yeroo sanatti dorgomaa siyaasaan turre wanti gara kanatti na fide beektaa? Rakkoo maalitti jira waan jette rakkoo sabaatu jira. Rakkoo sabaa san keessa immoo ani Oromoodha. Oromoo yeroo san keessatti baay'ee giddirfamaa jira. Gabrummaa hamaa keessa jira. Ilmi Oromoo reebbamaa jira. Ilmi Oromoo hidhamaa jira. Sirni sun sirni abbaa hirree anallee dabalatee jechuudha achumaa ka'ee ana dabalatee ani iddoon ittiin hidhamne hin jiru jechuudha yeroo sanatti. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya har'as qophii keenya biriij aartiitiin keessummaa biraa qabannee walitti deebinee jirra. Mee keessummaa keenya har'aatiin wal isin barsiisaa akkamitti nu jalqabaa akkamitti xumurraa kan waliin turru ta'a. Keessummaa keenya har'aa mee daawwattoota faana ol bari. Dur jabbii dura galaa maal jabanni loon dura galanii. Dur jabbii dura galaa maal jabanni loon dura galanii. Dur diinaatti malanii maal jabanni goodeetti malanii. Dur diinaatti malanii maal jabanni goodeetti malanii. Haadha toom Oromiyaa ngaasii malee hin jiraadhu gannaniyyaa. Seenaa saba kiyyaa garaa nama nyaata bada ka'ee waama Oromoon owwaata. Seenaa saba kiyyaa garaa nama nyaata bada ka'ee waama Oromoon owwaata. Oromoo saba koo waa dhageessaa laata. Oromoo saba koo waa dhageessaa laata. Qabsoon addooftuudha sirriitti hammaata. Tokkummaa godhadhaa yaa ijoollee Oromoo. Tokkummaa godhadhaa tokkummaa godhadhaa tokkummaa furmaata tokkummaa furmaata. Falata falatuma maaltu falataadha muka jenee. Halagaan halaguma maaltu halagaadha fira jenee. Halagaan halaguma maaltu halagaadha fira jenee maloo. Kana bakka ture. Boostaa tolu bannaaf. Muudii keessa galeen jira naaf kolchaadha. Mee amma immoo gara keetitti deebina. Hojii kee adeemsa keessa kan haasofnu ta'a. Seensa irrattis akkuma kaasuu yaaltee geerrarsi kee Oromummaan kee onneen kee baay'ee bareedaa kana irratti inni haasofnaa. Mee Toleeraa ati eenyu eessatti dhalattee guddattee mee akkuma nama kaanii maal keessa dabarte? Tole galatoomii carraa kana argadhee uummata kiyyatti bahee waan kana dubbachuudhaaf guddaa galatooman jedha. Ani maqaan koo Weellisaa Toleeraa Ittisaa Gonfaan jedhama. Kanan dhaladhe godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ganda Dubbannaa Galoo jedhamutti jechuudha. Dhaladhee hanga umuriin kiyya barumsaa gahutti maatii koo akkuma nama kamiiyyuu waan adda addaa gargaaruudhaan achi keessa ture jechuudha. Sana booda erga umuriin koo barumsaaf ga'ee mana barumsa sadarkaa qeesii mana barumsa sadarkaa tokkoffaan galee kutaa tokko hanga kutaa jaha achumatti baradhe. Sana booda gara sadarkaa lammaffaa
darbe gabra gurra mana barumsa gabra gurraacha sadarkaa lammaffaatti darbe san booda sanuma keessan manuma barumsa ture. Kana fakkaata jechuudha. Hayyee gara wanti kanatti gara muuziqaa kanatti immoo carraa kamiin dhuftee maaltu ka'umsa siif ta'e? Tokko ani yaa dargaggummaa ijoollummaa kiyyarraa qabe nan sirba. Iddoon gaheetti nan sirba. Mana cidhaatti nan sirba. Dargaggeessa gara kaaba kanaa immoo gara salaalee kun beektaa qarreerra leelii diimeeti yeroo birraa hin sirba. Achittis yeroo baay'ee namoonni sagaleen kun sagalee baay'ee bareeda. Mana cidhaattis immoo namoonni waan akkasii naan jedhu. San booda immoo warroota sirban kanaan dura warra sirban ni dhaggeeffadha. Achumarraa ka'een gara kanatti dhufe. Gaafan dura jechuun miidiyaa irratti illee sin beeka. Amma yeroon qaaman yeroo duraatiif si arguu kooti. Yeroon si argu nama kanaan dura beeku immoo natti fakkaata. Shimallis faa natti fakkaata. Firummaa qabdu moo safara tokko haalli goofareen kee itti filamee fuulli kee maaliin keeyyuu teessumni fuula keetu wal fakkaatu. Firummaa qabdu laata? Yaani Shimallis yaa Oromummaa qabna. Dhiigni keenya tokko, lafeen keenya illee tokko, abbaan kiyyaa fi haati isaa tokko haa ta'uu dhiisan malee fira akkasii ogaas hin jedhu Oromummaadha. Dhiigummaa qabna. Garuu ani Shimallis ollaadhas ganda tokkotti dhalanne jechuudha. Gandi keenya tokko achumarraa kaanee istaayilii rifeensa keenya dura akkas hin turre. Ani mootummaa abbaa irree bara waggaa 27 nu bite nu cunqursaa ture santu narraa mure malee rifeensa kiyyaa sirra jira duraan. Bara Shimala hiriyaa gantuu faa sirbu qaalletti itti irraa murame inni illee akkasumatti anumarratti argee ani Shimallis nan dursa waan ta'eef anumarratti argee waan sanallee gochaa ture. Sanuma sanaan walirraa fudhanne beekta. Kana wal qabatee sirnoota darban keessatti yeroo baay'ee akka hidhamte odeeffanneerra. Jechuun immoo kuni maaliif ta'e yeroo sanatti dorgomaa siyaasaa turte immoo artiidhuma kanaan waanuma qabsoofteef kan hidhamaa turte? Ani yeroo sanatti dorgomaa siyaasaan turre wanti gara kanatti na fide beekta. Rakkoo jira. Rakkoo maalitti jira waan jette rakkoo sabaatu jira. Rakkoo sabaa san keessa immoo ani Oromoodha. Oromoo yeroo san keessatti baay'ee giddirfamaa jira. Gabrummaa hamaa keessa jira. Ilmi Oromoo reebbamaa jira. Ilmi Oromoo hidhamaa jira. Sirni sun sirni abbaa irree anallee dabalatee jechuudha achumaa ka'ee ana dabalatee ani iddoon ittiin hidhamne hin jiru jechuudha yeroo sanatti. Oromoon du'aatii jira. Bakka ilmi Oromoo du'utti immoo barumsi maallaa godha jedhee anillee yeroon barumsa faallee dhiisa jira. Yeroon warroota paartii wajjin illee akka malee deeggaraa isaanii ta'ee namoota kakaasaa ture jira jechuudha. Yeroo sanatti maal jedhama sitti fakkaate wayiin jedhanii beektaa namni hinduuti gurbattiin kun naan jechaa turanii luuchoodhaan na beekan rifeensi kiyya luuchadha. Nan geeraras nan sirbas nama nan kakaasaa hamilee qaba hamilee namatti hin kenna. Yeroo sana kanniisa ture sirna san keessatti yonnoo isaanii jechuudha. Yaa kanniise barana taatetti siise ani kanaafas dhiisee hin jedhee. Namni bakka ana ajaa'ibadha. Halkanii guyyaa jaarsummaa natti erganii halkanii guyyaa fira natti erganii. Sirbaan baastee moo akkasumatti safara irratti? Achuma keessa deemeetiin kakaasa uummata kana beeke. Waan akkanaati. Maaliif namni du'aatii jira? Yuunivarsiitiidha ijoolleen keenya hidhamaatii abbaan fi haati horii isaa itti gurguree qoraan itti baatanii waa itti hojjetanii barsiisaa jiran sababa siyaasaa kanaan ijoolleen keenya mana barumsaatii hidhamaatii jiran. For example Taayyee Danda'aa fudhachuu dandeechaan yeroo sana bakka tokkos nan beeka seenaa isaa jechuudha. Anillee namoota isa wajjin hidhame keessaa tokko jechuudha yeroo sanatti. Kanaaf kanatu na keessa jira. Ani hanga godina ilaallee natti dhufanii godina irraallee natti dhufanii inteessu dabattee inteessu maal barbaadda? Maal sii goonu? Mana barbaadda? Aangoo barbaadda? Moo hojii barbaadda? Moo maallaqa barbaadda illee hanga naan jedhaniin na kadhatantu jira jechuudha. Ani amma yeroo sana waa'ee aangoo maallaa godha, waa'ee maallaqaa godha. Obboleessi kiyya asitti du'aa jira. Namni keenya sabni keenya asitti dhumaatii jira. Sabni keenya asitti cabaatii jira, hidhamaatii jira, dararfamaatii jira. Akkamitti garaa kamiinan ani jedha yeroo sanatti. Kanaaf anani waan sana hin barbaadu jedhee waanuma kanatti itti fufee bakka itti hin dhabne hin jiru, bakka itti reebbamne hin jiru. Kuyyuu irratti, fiicha irratti,
as finfinne irratti maayikalaawii qaallitti qilantoo zuwaay wallagga bishooftu irratti illee iddoon itti hidhame kuni warra bakkan itti hidhame jechuudha. Sababni Oromummaa waanuma Oromoo ta'eef malee wanni godhee bosona seenee qabsoodhumaaf qabsuma waanuma kana waan bosona seenee waa godhe illee miti beekta. Oromoo waanan ta'eef toleeraa waanan ta'eef qofa ani nu sadi taanee jirra miti yeroo kanatti. Nu sadeen waan galgala tokko waliin mari'anne nu sadeen keessaa iccitiin hin ba'a kaabinee bira bariituu sana. Achirraa ka'ee tananoonni darar kana keessa darbeen iddoo kana ga'ee jechuudha sa'aatii kanatti. Walumaa galatti waggoota meeqa hidhamte? Ani san dura bakkatti ni hidhamaan waggaa tokkos hidhame jira. Kanni sanni waggaa jaasii waggaa lamas kana hidhame jira. Garuu 2002 hanga 2002 hin qabame waggaa 13 natti murtaa'ee jira. 2002 jalqabe hanga 2008 mana hidhaan jira. Qaallitti maayikalaawii ture, qaallittiin ture, achis qilintoon deeme, qilintoodhaa ziwaayii qilintootti ol deebi. San booda amaakiroodhaan hin bahe, amaakiroodhaan dhiifamaan hin bahe. Yaa badii tokko malee dhiifama jedhee achi keessa yoo ta'e uummata kana wanni ati gargaartu hin jiru. Uummata kana wanni ati fayyaddu hin jiru. Yoo achi keessaa baate ofillee gargaartee uummata kana waa dabarsuu dandeessa. Mana hidhaa keessa teessee wanni ati uummata kanaaf gootu hin jiru. Faayidaan ati uummata kanaaf buustu hin jiru. Bu'aan takkallee buustuuf hin jiru waan ta'eef isaayyuu namatu dhiifama naa gaafate dhiifamaaniin waggaa jaayidha. Waggaa 13 natti murtaa'e waggaa jaayidha miin bahee jechuudha. Oromummaa kiyyaa waa takkallee godheeti miti beeki. Ani toleera Oromoodha. Oromoo immoo eenyumtuu naan kennine beekta. Choose the best answer jedhee namni kamiyyuu kana filadhu ati Oromoo ta'e jedhee too namni tokko naa kennan jiru. Kennaa rabbiin naa kenne malee filadheeti miti. Ani har'as toleeradha. Boros toleeradha. Iftaanis toleeran Oromoodha. Oromummaa kiyya eenyumtuu jijjiiru kanaan hin jira jechuudha. Oromummaan nama baay'ee jechuun qabsaa'ota akka keetii Oromummaan kunuyyuu namoota baay'ee aarsaa kaffalchiise akkumaatu jette mana barumsatti ta'uu mala qe'ee jireenya isaatirratti ta'uu mala diddaan duraan ture namoota baay'ee hanga lubbuun darbutti illee geessiseera. Ati garuu reebicha sana keessa dabartee hidhama sana keessa dararama sana hunda keessa dabartee har'a geesse. Sirboota eega mana hidhaatii baatee sirboota tokko tokko hojjette moo sanaan duras hojjetaa turte? Sanaan dura ni sirba jalqabe beektaan 1998 jalqabe. Gara kanatti immoo akkana dhufan taasise Ayyaala Nugusee obboleessa Ayyaala Nugusee Fayyisaa jedhama amma lubbuudhaan hin jiru. Boolla isaa daadhii naa guutu jechuudha. Achi Ayyaalaan na waame isa biraan dhufe. Inni hojjedhu naan jedhe isa biratti hin hojjenne daffar bisuu hin beekta. Isa geeraru sana isa fa'aa wajjin hin hojjedhe jechuudha yeroo sana kolleekshinii wayii inni geerara ani immoo jalaa yoo jedhe. Yaadatta maal jedhama ayyuu wantichi mee akkam ilaata yaadachuudhuma. Na yaadadha. Si sirbu moo jechumaa sitti dubbattiin yaa gurree gurraacha badhaatu gadhee garaan hin hammaatu barana waan ati taatudha. Si sirbuun danda'a. Yaa gurree gurraacha badhaatu gurree gurraacha badhaatu yaa gurree gadhee garaan hin hammaatu barana waan ati taatu yaa gurree gurraacha badhaatu gadhee garaan hin hammaatu gurree barana waan ati taatu barana waan ati taatu. Jalaa'in gulgaaloo jedhama kun akkasitti jalqabde dura osuma mana hidhaan seeniin jechuudha. Mana hidhaa duras tureera mana hidhaa tureera garuu mana hidhaa guddaa kana miti kan aanaa kan godinaa fiichee namna kanan ture san dura fiichee aanarran ture 1994 barataa torba barsiisaa torba taane kun qandanyaa ba'uu jedhanii yeroo sanatti nu hidhan jechuudha. Achi baheetan fiichairrattis hidhame achi wallagga deeme wallaggatti illee akka malee ta'e achi immoo gaafan achi as bahee achi deebi'u kuyyuu sanarratti eessaa dhuftee achi deemuudhaaf keeniyaa sololoodhaa dhuftee maal ta'e ergama fudhattee dhufteeranii rasaasuma naari'uu qaban. San booda waan kana hidhanii na gadhiisanii booda gara Finfinnee kana dhufe jechuudha gara muuziqaa kana. Sanuma keessa dabartee waan kana hojjetaa turte.
uummata yeroo sanii cunqursa ta'aa jiru uummanni akka diddaa agarsiisu. Jechuunis dabalatee namoonni biraa kana hojjetaa turanii ati kanuma keessa iyyuu taatee rakkoon osuma jiru muuziqaa irraa adda hin baane. Hin baane yaa'u na keessa jira. Wantichi hunduu na keessa jira. Waan uummata kanarra godhamus na keessa jira. Waa'ee muuziqaa kiyyaas na keessa jira. Amma gurreen kun hiika qaba beektaa gurri gurraacha badhaatu gadhee gara namaatu barana waan ati taatu. Gadhee silaa gadheedha uumaa garaan namaatu beekta. Atumtii wanni jedhii innumti jirtu ati ka'ii. Roorroodha waan ijoo gabrummaa keessa jira. Gabrummaan qoonqoon qabdee jirti beekta. Ati du'aa jirta obboleessi keessatti du'aa jira. Sirra ejjetee immoo hiriyaan kee firri kee sirra ejjetee siriqicha sir godhatee ofiisaati iddoo gaarii taa'u ofiisaati mindaa gaarii argachuu ofiisaati konkolaataa dandeemu ofiisaati mana gaarii keessa taa'uudhaaf siriqicha godhatee si hiisisaa jira si ajjeechisiisaa jira. Kanaaf dammaqi ka'ii hanga oomititti ciistaa duute ciisteen du'ini ka'ii dammaqi yoo duutes lubbuun hin dabarti beekta. Guyyaa arguu barbaaddu wayiiti jira yeroo kana gootu. Eegaa waan hinduuta qabsaan tokko hinduu. Ati gaafa qabsootti galtu beekta. Waan gaariin naa qophaa'a, siree gaariin naa qophaa'a, mana gaariin naa qophaa'a, nyaata gaariin naa qophaa'a, dhugaatii gaariin naa qophaa'a jetteeti miti kan qabsootti galtu beeka. Ofii keetii wareegamtee yookiin immoo shaamaa taate isa jiruuf daawwitii yookiin ibsaa ta'uudhaaf. Ani hiriyoonni kiyya na biraa du'an jiru. Ani har'a jira si fuuldura taa'ee waa dubbachaa jira waa'ee uummata kanaa waa'ee kiyyaa waa'ee seenaa kiyyaan dubbachaa jira. Warri na biraa du'an jira. Ani garuu ilkeen itti dhabe ilkee kinoo tanaan argitame umriidhaan keessa gadi hin baane. Maayikilaawwitti na rukutanii. Haleelladhaan kinoo kinoo hin argita na keessa wanne jette. Warri du'an immoo jiru warri ija dhaban jiru. Warri qaama saalaan isaanillee wanni irratti hidhamee dhalchuullee hin dandeenye jira. Ani warra achi keessaa bahee maatii horadheera. Kun hunduu ta'ee Oromoon har'a wanti itti jiru akkuma jirutti ta'ee garuu hamma tokko lifaatiin sun firee waan argate natti fakkaata. Jechuun somehow mul'ateellee bakka ta'etti deebi'uuf jirus jechuun Oromoon walitti jira amma garuu kun akkuma jirutti ta'ee qabsoon wanti isin itti dhamaatan sun wanti isin cabdan sun hamma tokko firii buuse jettee yaadda? Ani akka kootitti gaaffinni barattoonni keenya gaafachaa turan barattoonni uummanni kun sabni uummanni kun wanni gaafatame gaaffinni guutumaa guutuutti deebi'ee jedhee si himuu hin danda'u. Maaliif ammallee rakkoo jira? Qeerrootti dhabne, qarreetti dhabne, beekaatti dhabne, jaarsatti dhabne, jaartitti dhabne, dubartii ulfatti dhabneeti. Taankii fuuldura dhaabbanneeti beeki. Rasaasa fuuldura dhaabbanneeti wayyaanee biyyatti galchine beeki qeerroon Oromoo. Amma tokko inni milkaa'eera kan jechuu barbaade san. Hanga danda'ame waan sana gooneera. Garuu har'a Oromoo waan sana milkaa'eera. Gaaffiin uummata kanaa deebi'eera. Guutumaa guutuutti gaaffiin uummata kanaa deebi'eera hojjette no. Har'a dhiiga ilmaan keenyan dhiiga nuti gabbarreeni har'a illee gabbaraa jirra beeki. Har'a immoo ofii keenyaaf wal ajjeesaa jirra. Ofii keenyaaf obboleessa ajjeesaa jira. Miila wal jala dhahaatii jirra. Sirba amma dhiyoo kana hojjedha beekta. Korma gaarree michuu leencaa natu beekan nama hin baasu walii galan alaa galani wal morkannaan amaraasuudha. Eenyuun jarmu lamaan kanaan jechuudha. Inni bosona jirus Oromoodhaaf. Inni asiis jiru Oromoodha. Har'a jarri tun nu arrabsaa jirti. Dooktar Abiyyi bicha arrabsaa jirtu jechoota kaleessaa sanii maqaa kaleessaa saniin nu arrabsaa illee jiran. Oromoo walii gala arrabsaa jira. Sabicha guddaa kana saba amma kana ga'u arrabsaa jiran. Dooktar Abiyyi bicha miti. Dooktar Abiyyi qofa miti aan arrabsamaa jiru. Oromoo walii gala miiliyoona 60 hanga 70 ta'u kanatu arrabsamaa jira jechuudha. Kanaaf yoo walii galle malee har'allee gaaffiin uummata kanaa hin deebi'etti wanni jedhe dhiigni dhangala'aa jira. Oromoof Oromoo gidduutti Oromoon buqqa'aatii jira. Du'aatii jira. Laali kaafa shawaa. Salaalee laali yeroo ammaa kana horiin isaallee alatti du'aatii jira. Nama qofaa miti horiin du'aatii jira. Wallagga fudhadhu akkasuma. Kuni maayini? Kanaaf gaaffiin kun deebi'eera. Moo wal ajjeesuun kun gaaffii deebisuudha? Moo nama biraatiif daandii banaa jirra?
arbi lama oo wallole lafti immoo hin bada beekta. Lafatu bada gaafa arbi wallole arbi guddaadha lafatu bada. Arra daandii balbala namaa saaqaa jirra, ulaa namaa saaqaa jirra, karra namaa saaqaa jirra. Sirni galeessa nu bituu barbaade warra milili kaleessa illee miyyee jedhanii wanni warra du'aa reeffa du'aa hin jirre faarsaa har'a illee jarra sana nutti deebi'uuf jiru beeki. Nu asitti wal lolaa jirra isaan immoo achirraan uummata kana buqqisaa jiranii mee uummanni kun maalaa godhu garamitti haa goru. Kanaaf rakkoo hamaa keessa jirra. Rakkoo jabduu keessa jirra. Kanaaf yoo danda'ame walii galanii walii galanii biyya ijaaran malee maraatanii biyya hin ijaaran. Kanaaf osoo walii galanii uummanni kun odoo tokko taane wanti nu rakkisu hin jiru. Diina keenya fincaan illee itti fincoofnee wanni jechuu dandeenya beekta. Waan biraatii miti rasaasa qabannee dhiisiti. Meeshaa qabannee dhiisiti. Tokkummaan odoo jiraate. Wanti gurmaa'insa odoo jiraate. Walii galteen odoo jiraate waan kun ta'uu danda'a. Hanga kun hin jirretti immoo arras deebinee waan hin taane bitamuuf jira. Maallaa kaastiseete. Egaa aartii fi siyaasni kun keessumaayyuu aartiin Oromoo seenaawwan darban keessatti maalummaa Oromoon keessa jiru fakkii Oromoon keessa jiru gama diinagdeen haa ta'u gama siyaasatiin aartiin Oromoo kana kaasatuma darbe jechuun yeroo ammaa kanas immoo aartiin baay'ee barbaachisaadha jechuun akkuma duratti sirni darbe sun namoota akka keetitiin namni kun lubbuun itti darbee kun immoo akkuma ati jette kun ilkaan cabee kun maal ta'e sirna san akkuma godhu godheeti ofirraa kuffiseera hamma tokko sanaan milkaa'e humna akka qabu agarsiise. Humna san immoo gahee sana keessaa gahee guddaa kan taphate ani aartiidha jedhee yaada jechuun gabaabumatti akka Haacaaluu Hundeessaa fa'aa fudhachuu dandeenya waa'ee maastar pilaanii sanaan duras warreen sirban 1960mootaa jalqabee aartiin Oromoo tuffii Oromoo irratti mul'atu akkamitti akka riijeekti gochaa ture akkamitti akka qolachaa ture Oromoon eenyu akka ta'e sirriitti ittime gahee taphachaa ture. Saamaawu wantoonni achiif godhan jiru jechuun ammas Oromoon yoo walitti deebi'e yoo mataa walitti qabate wanti inni achiif hin goone hin jiru miti Oromoon ofii miti Afrikaallee addunyaafuu malanii malaa jennee yaanna nuti jechuun namoonni ciccimoon waan jiraniif including sis dabalatee namoonni isa fakkaatan waan jiraniif jechuudha. Nuti waa'ee siyaasaa haasa'uu barbaannee osoo hin ta'in wanti keessa jiru siyaasarraa baay'ee fagoo miti. Siyaasni yoo lafa qabate malee, uummanni yoo tasgabbaa'e malee, du'uun yoo dhaabbate malee, walitti gaarreeffachuun yoo dhaabbate malee, aartistiin kireetiviitii isaa mul'isuu hin danda'u. Qotee bulaan qotee buluu hin danda'u. Nageenyi bu'uu qabaadha gabaabumatti kan naaf kaaste. Qabsoon duraan immoo qabsoon itti dhabame, qabsoo hadhaan itti adeemsifamee too lubbuun namaa itti darbee kan jiru jiraatee kan cabe kan du'e. Sun hunduu ta'ee darbee har'a immoo sanatti bishaan dhangalaasuun yookaan immoo akkuma atu jettee walitti mufachaa kan biraa akka gammadu gochuun ammas aarsaa nu kaffalchiisa waan jedhu naaf kaaste namatti tola. Gara sirba keetitti deebina. Sirba amma hojjetaan jira naan jettee naaf kaaste wayiitu jira waa'ee tokkummaa Oromooti irratti. Jedheera. Wanni irra jira YouTube irra jira. Miti maal jedha iyyuu garuu dura naaf jettee turte iyyuu wanti isaa. Korma gaarree michuu leencaa natu beekan naman baasu. Jennu danda'ama. Korma gaarree michuu leencaa natu beekan naman baasu walii galaa nalaa galu wal morkannaa nama raasu. Korma gaarree michuu leencaa natu beekan naman baasu walii galaa nalaa galu wal morkannaa nama raasu. Ohooyee keenya galmi shaggarii koodee gaddisa wal. Ohoomee keenya galmi shaggarii koodee gaddisa. Arooressa mogee shimalli aante. Ohoomee keenya galmi shaggarii koodee gaddisa wal. Akkas jedha. Maal seeti? Buusuu dandeessa. Hin buusnaa inni guddaan kana maaliif an kaasee barte?
akkuma duratti cunqursa jiru yookaan immoo ifaajii jiru ofirraa dhiibuuf artii fayyadamne ammas immoo wanta walirraa fagaate kana walitti deebisuuf artiin barbaachisaadha. Artii hojjechuun, fiilmii hojjechuun, muuziqaa hojjechuun, diraamaa garaagaraa hojjechuun, badii jiru, daameejii jiru wanta dhabuuf deemnu agarsiisuun namoota walitti fiduun ni danda'ama. Amma hojiin ati amma natti naaf kaaste kun fakkeenya wanta kanaaf bu'uura. Waliigalaan alaa galu mammaaksa Oromoo keessas jira. Ati irratti haasa'e amma tokko. Kana wanna sirbee beektaa? Akkuma dura sii kaase yoo ati waliin galle manuma keessa manuma maatii tokko keessatti jechuudha. Waliigalteen hin jiraanne haati manaatiif abbaan mana yoo waliigalteen hin jiraanne goojjoo sun ni diigamti, manni sun ni diigamti, qabeenyi isaan qaban sun illee ni mancaate jechuudha. Maatuma keenya keessatti waliigalteen hin jiraanne maatiin sun hin mancaa daa'ima walirraa qabaachuu danda'ama. Daa'imni sun illee yookiin gara haadhaa yookiin gara abbaa itti deemti. Akkaataan itti maatiin waliin jiraatanii fi waliin hin jiraanne akkaataa itti maatiin daa'imni sun illee guddattu qixa miti. Kanaaf kun immoo dhimma biyyaati. Har'a Oromoo miidhaa jira. Oromoo wal ajjeesaa jira. Ta'uun qabu Oromoon hammataadha. Oromoon jaalataadha. Oromoon guddifataadha. Ofii keenyaa wal ajjeesne eenyuuf fiduuf. Kanaaf inni kiiloo 4 jiraatu inni bosona isaa jiraatus Oromoodhaaf hanga ta'etti erga quuqqaa saba kanaa gabrummaa saba kanaatiif jedhanii walitti dhufanii teessoo tokkorraa akkaaniif si waliin teenyee waliin haasofnu kanatti waliin mari'atanii yoon taane furmaanni dhufuu hin danda'u. Kanaaf namni kamiyyuu kan barbaadaa jiru akka Oromoo ajjeesu osoo hin taane Oromoon walitti dhufe nageenya biyya tanaaf akka nageenya biyya kanaaf bu'u. Kana fedha uummanni kun. Kanaafuu mariin barbaachisaadha. Gama siyaasatiinis warri siyaasarra jiran waan kana Oromoon akka walitti dhufee walii isaatiin mari'atee waa'ee isaa akka furu mariin barbaachisaadha. Warri siyaasarra jiran kana hojjetanii warri artiirra jiran immoo namoonni akka keeti sirba amma fakkeenya akka ati jettee Oromoo wanta tokko taasisu Oromoo kan laga ceesisu Oromoon yoo tokko ta'e abbaa fedhe mo'achuu akka danda'u sirboonni akkasii artiin akkasii hojjetamuu qabaa jette. Baay'ee namatti tola. Gara keetitti haa deebinuuti. Carraan gara sirbaa ittiin dhufee akkasuma kanan laalee guddadheedha naan jettee jirta. Oromoon aadaa baay'ee qaba. Yeroo horii eegu ta'uu mala, yeroo haamaa haamu ta'uu mala. Egaa Baalee soo deemte waan addaa jira, Salaalee soo deemte waan addaa jira, Wallaggas Oromoo iddoo garaagaraa gara Shawaas iddoo hundumaa yoo deemte wantoonni ittiin mul'atu qaba. Soosaayitiin tokko Oromoos ta'ee sabni bira waa'ee artii yeroo haasofnu jechuudha. Si garuu gabaabumatti jaalala artii qofa osoo hin ta'in quuqama jiru ittiin ibsuufis akka ta'edha. Kanarratti mee haasa'e. Ani gaafuman dura waan kana dura gurree jedheesi gaafuman sirba sitti meera itti aansuudhaan hiriyaa gantuudha. Hiriyaa gantuu. Sirbana sirbe yuutuubii irra jira jechuudha. Beeka. 2002 mana hidhaatti ofii kiyyaa fudhagee sirba sana hojjechuudhaaf gara Makkuyyuun deeme. Sirboonni kee baay'ee hundi isaaniiyyuu kan wanniiti jechuun cunqursa jiran kan ibsanii fi kallattii kan qabsiisanidha. Egaa wanni ati hojjettu argite achi keessatti. Kanaafan si akka kaastu barbaada. Hiriyaa gantuu jettu. Hiriyaa gantuudha. Duratti si kaasara beektaa sadi taanee waan tokko yeroo mari'anne gaafa ganama sana lafaa kaatu waan biraa dhageessa. Waan nuyi sadeen mari'annee bulle sun ganama gara biraa jira. Anumaaf nu sadeen keessaa namni tokko baasa. Iccitii. Kanaaf hiriyaa gantuu jettee. Kanaaf wantichi hiriyaa gantuu kun wanni dhugaati jechuudha. Mee xiqqoo jedhiiti sana booda immoo irratti waa'ee ibsa kennitu. Hiriyaa gantuudha mannaa shimala koo gaarii wayyaa mee maal si godhu wayyaa shimala
hiriyaa gantuudha mannaa mannaa shimala koo gaarii wayyaa wayyaa mee maal si godhu wayyaa shimala hiriyaa gantuudha mannaa mannaa gibeen gannan guutu hiriyaa gantuudha mannaa mannaa tan guute fusa hiriyaa gantuudha mannaa mannaa lammii lammiin gantu hiriyaa gantuudha mannaa mannaa kan goobanaaf sab hiriyaa gantuudha mannaa mannaa shimala koo gaarii wayyaa wayyaa mee maal si godhu wayyaa shimala koo Hiriyaa gantuudha mannaa. hiriyaa gantuudha mannaa shimala koo gaarii wayyaa mee maal si godhu wayyaa shimala koo akkamitti mukti nama caalame waanan filadheef qaba jechuudha nama argeera waan ta'eef namni anarra ejjate ana riqicha na godhatee ittiin garaasaa guuttachuudhaaf waan irratti hojjechaa jira jechuudha ana ajjeechisiise ana eesise ana cabsiisise waan irratti hojjetaa jira kanaaf anani nama kanarra shimala kana wayya shimalli kun yoo waa ta'e yoo rukute illee yoo na rukutan illee na waliin kufa na waliin caba waan himu baasee waa ergaan dabarsu beekta kanaaf anani gubatu sin gubata cabu sin caba waan irraa argatan hin jiru shimala kanarra kanaaf nama dhiisee shimala kana wayya shimala koo naa wayya mee maal si godhu wayya shimala koo kanan jedhe kanaaf jechuudha gibeen gannan guutuu kan guute fuusafu lammiin gantuu kan goobanaaf goobanni sirna san keessatti Oromoo ta'e goobanni cimaadha jedhama beektaa waayisa wayii garuu dirqama ta'eeti waa godhe sirna abbaa irree waggaa 27 nu nyaate nu dhiite nu ajjeese sana keessattis obbidiyoo beektaa Oromoodha maqaa Oromootiin waa daldalan jala galanii itti hirkatanii kanaaf waan sana jedhe achi keessa taa'e. Artii meeshaa godhatteertaati guutumaa guutuutti. Artiin ammas meeshaadha. Namni tokko meeshaa tokko dhukaasurra yookiin rasaasa tokko dhukaasurra jecha tokkoon uummata miliyoona kana uummata miliyoona 30 yookiin immoo miliyoona 20tti ergaa dabarsitaati. Maaster pilaan ilaalee waa'ee wantanaaf caalaa bultumeef waa'ee itti qaxafariifa waan isaan godhan yeroo sanatti jechuudha. Rasaasan dhukaasne warra sagalee dhawwaa jedhanii uummata kaasan. Kanaaf artiin meeshaa caaludha jechuudha. Namni baay'een humna artii kana waan hubate natti hin fakkaatu. Garuu riizaaltii isaa argaa jirra yookaan immoo firii isaa argaa jirra. Fakkeenya amma akkuma ati dura naa kaaste warroonni artii humna godhatanii ergaa isaanii uummata biraan gahaa turan. Uummata onnee itti horanii uummata wanta irra ciise sun akka irraa ka'u godhaniiru. Fakkeenyaaf waa'ee maaster pilaanii yoo kaaste wantoonni argine, wantoonni uumame, wantoonni dhalate, wantoonni ta'anii darban waan baay'ee jiru. Kun immoo humna artiiti. Artiin ammas Oromoo sirriitti tokkummeessuu hin danda'a yaada jedhuun qabaan. Jechuun wantuma ammaati naaf jechaa turte kanaayyuu yeroo namni sirriitti duubatti deebi'ee yeroo ilaalu humna artii namni baay'een waan galeef natti hin fakkaatu. Ilaali amma sammuudhuma kana sirba wayii tokko argitee taayyoo san geetaa'uun gadhiise. Warratu ollaa keenyatu baala gisee taranyaa zaranyaa manaamna jechaa turan. Garuu miidiyaa hawaasaatti irratti amma namni kun baala gisee jedhan malee baala gisee jedhan waan irratti haasa'amaa jiru dhaggeeffattee raatte nuti miila wal jalaa dhawurra gadi baatee ati abbaa gizeeti baala gizeedhaati waan makiinaa qabduuf waan lafa qabduuf waan mana sii kennanii akka barbaaddetti konkolaataadhaan deemta jedhanii amma namicha kana akka malee gochaa jiran jechuudha garee wayii. Kuni odoo hubanne baala gizee jedhee nuti baala gizee dhayi yoo ta'ellee hin jibbinaaree waan jedhu kaase ilaala yoo sa'u nama cimaadha. Viidiyoo sana irratti faa yeroo huccuu suphuu hin mul'atu. Waan baay'ee jira achirratti beeku. Nuti baala gizee dhayi. Ani namoonni akkamitti akka itti hubatan hin beeku. Gadi ba'anii nama arrabsuurra gadi ba'anii osoo waan akkanaa kana sirreessite bakka itti jal'ate yoo jiraate jechuudha wanti sun iyyuu baala gizee nuun jedhanii jedheetu waan dhuguma baala gizeedha nuti jibbinaare
otoo taanii raannee jibbinaare waan jedhu gadi kaase. Garuu baala gizeedha jedhee waan akkasii wanni hin jenne lafan keenya. Har'a weellisaa kana wanni cabsuudha ta'ee waan godhamaa jiru I don't know. Waan si jibbisiisu jechuudha nu biratti amma waan nu jibbisiisu waan ergaa cimaa dabarsaa jiran baala gizee dhugaa baala gizeedhaa nuti. Dhuguma baala gizeedhaa nuti. Maaltu maal arganne? Maaltu nu ta'ee? Waan akkasii sana dhiisne oduun innumtuu waan sana jedhee nama kana akkas jechuurra nama miila nama jala dha'uurra yookiin immoo yaada nama wanni jechuurra yaadni kun odoo kanatti dee'e wanni ta'ee yaada wal jajjabeessu osoo qabnu mooraalii namaatirra deemuun kun sirrii miti. Waan rakkoon nu argan rakkoon nu bira jira. Rakkoo hamaa, rakkoo walxaxaa, rakkoo gandummaa, rakkoo naannummaa. Lagaan waan akkasii tolola hin taane tokko dhagee baay'ee na jibbisiisa jechuudha. Sirba ajaa'ibaati akka kiyyaatti jechuudha. Maaliif seete hojii artii tokko irratti ogeessi yoo wanta sana anaalisisisaa yoo hojjetu yookaan immoo isa tintanaa jennu sana yookaan immoo jechi tokko maal jechuudha inni tokko inni taanu maaliif kanatti hidhamee dhufee jedhee hamma ogeessi tokko miidiyaatti bahee yookaan namni beekamtii qabu yookaan ekspertiin sana namni sanatti dhiyoo ta'e hamma waan sana isa kukkutee lafa kaayee ibsa hamma irratti kennutti artiin kun namoota bira yeroo ga'u namni akka barbaadetti hiikkata. Interpretation wanti jedhamu jira yookaan immoo maayindii namaa keessatti taphata dursee siigalee gaafa gara maayindii isaatitti fidu namni hunduu wanti dura isa keessa jiru jira. Sanatti ad godhateet yookaan immoo osuma beekuyyuu kallattii sana qabsiifachuu danda'a. Akkumaatu jette jibbaaf ta'uu mala yookaan immoo waan ta'e faallessuuf ta'uu mala. Osoo hin galiniif namni akkas jedhu jira siin jechuufan. Kan galeefi immoo amma fakkeenya nuti baala gizeedhaayi gaafidha kun miti mallattoo gaafiti. Viidiyoo sanarra maaltu jira? Jechoota sanatti taanee immoo maaltu jira? Kana ogeessi mooroof osoo irratti haasa'ee gaariidha. Garuu namni maaliif akkas jedhee maal jechuunis rakkisaadha yeroo tokko hojii keetirratti namni fakkeenya kallattii garaagaraa nu hubata. Hamma ati deemtee itti himtutti. Itti himuun immoo dirqama keetii miti. Artii wanta adda isa baasu tokko kana. Jechuun isteejiin muuziqaa yeroo dhageessu viidiyoo dhiisi muuziqaa akkanumatti gurraan yoo dhageessu eessa jira isteejiin asirra jira miti asirraa wayii taphata. Kanaafuu wanta hojjetamee nama bira ga'u san namoonni kallattii garaagaraan ilaalu garuu wanta isaaniif hin galle akka isaaniif galetti fakkeessanii gama sooshaal miidiyaatiin of fidan akkumaatu jette osoo hin hubatin waan hubatan fakkaatanii kallattii biraa fiduu ni danda'u. Inni dogoggora itti ilaalamuu qaba, itti yaadamuu qaba. Dogoggorri haasa'amuu qabu kan jedhu sirriidha. Namoota akkas jedhan bira ergaan kun immoo akka ga'u abdiin qaba.